Ekonomii dhaan miidhamuu jechuun baasii namichi kun baasii yoo laallu tikeettiin ittiin gara magaalaa Tarshiishiin imaluudhaaf murate sun baasii arraatti yoo tilmaamame baasii guddaadha. Kana duwwaa miti. Qabeenyi galaana markaba sana keessaa galaanatti gadi namne qabeenya gurguddaadha. Naggaadonni Yoonaasii wajjin magaalaa Tarshiishiin deemaa jiranii albuuda gurguddaa baatu. Ilkaarbaa warqee albuuda gurguddaa warra nagadanidha. Ekonomii ofiisaa qofa otoo hin taane ekonomii biyya tokko rukute namichi kun. Miidhamni sababa nama tokko diinagdeen biyya tokko rukutama. Sababa nama tokko diinagdeen maatii tokko rukutama. Sagalee koo viidiyoo koo argaa kan jirtu ergaa tokko sii qaba. Sababa kee diinagdeen biyya keetiin rukutamin. Sababa kee ekonomiin biyya keetiin rukutamin. Namichi kun sababa isaatu yerootti ekonomiidhaan diinagdeedhaan yeroo itti miidhamu argina. Inni sanaffaan saayikooloojii miidhame. Akkamittiin saayikooloojii miidhamaa namoonni markabicha keessa jiranii fi naggaadonni biyya Tarshiishiin naqan naggaadota alaalaa. Baay'ee waa'ee Waaqayyoon beekan garuu Waaqayyoon hin sodaatu. Maal akkamittiin ituu Waaqayyoon waaqa lafa isa moo'ee jiraachaa iddoon kun sii mala bidiruun kun sii mala iddoon kun iddoo sii ta'uudha ati akkamitti akka goote jedhan. Yeroo tokko tokko gaafa nuti laayinii gadhiifnee baanu ormoota nutti kaasa Waaqayyo. Ormoota nutti kaasa. Sirraan bareedu iddoon kun hin ta'u jedhu. Isaan tutti dubbate isaan tutti lallabe hojjetaa Waaqayyo waaqa machaa miti ati. Maal akkamitti kana goote? Sammuun isaa baay'ee tuqame. Saayikoon isaa baay'ee miidhame. Innaa saayikooloojii miidhameera. Saayikooloojii miidhamurra moo qaama miidhamu wayya. Namichi kun miidhameen isinitti maal? Inni arfaffaan namoota nagaadhaan hojii isaanii hojjetatan jeeqe. Namoota nagaadhaan hojii isaanii hojjetatan jeeqe. Naggaadota biyya Tarshiishiin, naggaadota biyya Abdattu, naggaadota borbii qabeenya guddaarraa eegdu, qabeenya biyya sanaa warra sochoosan jeeqe. Waan tokkoon sitti obboleessa koo. Karaa Waaqayyoo irraa maqxee, karaa Waaqayyoo irraa jallattee, oofis jeettee, biyyas jeettee, maatii kee akka hin jeeqneef Waaqayyo daandii isaa irratti si haa tikfatu. Inni shanaffaanii yeroo itti uumamallee rakkisee argina. Ituu Yoonaas fuula Waaqoo dura miliqee hin deemne ta'e qilleensi gaafa sana bidiruu hin lolu kaleessa nagaa ba'anii galu. Qurxummiinis taaksiin ta'u. Innis hojiinsaa kan biraa garuu gaafa sana sababii Yoonaasiif qilleensi sin rakkate qurxummiinis sin rakkate. Namni akkaataa Waaqayyoo jedhutti hin jiraanne nama mitiitii qilleensa iyyuu rakkisa uumama iyyuu rakkisa. Waaqayyo kana sinaa biraadha. Kanaaf gara ofii keenyatti deemuu of ilaaluun barbaachisaadha. Keessumaa yeroo ammaa kana mana jirtan iddoo jirtan teessanii na ilaalaa sagalee kanas dhagaa kan jirtan maalirra jirtu isin maal inni hojiin keessan deddeebiin keessan maal akkam ture Waaqayyo wajjin kan qabdan sababiin itti miidhamaa jirtummaan yeroo tokko tokko karatameera garuu fayyuu dide naaf raajameera naa raawwachuu dide jechuu duwwaa beekna malee ani maaliif wanti kun fayyuu dide maaf dhukkube kanatti fayyuu dadhabe maaf wanti kun naa ta'uu dide maaf lolli natti deddeebi'e jennee of gaafannee hin beeknu. Yoo of gaafanne madda rakkina isaatii hin argina waan ta'eef. Kanaaf uumama rakkise Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Erga of ilaale amma egaa erga hojjetaa Waaqayyo ta'uusaa of ilaale erga karaa daldaltootaa karaa warra daldalaa naggaadotaadhaa itti lallabame namichi kun sammuutti deebi'e. Kottaa bara kanas kana nawwean amantoonni biyya jirtaniif iddoo jirtanitti tiraaktii musliimatti erguu yookaan immoo waaqeffataatti erguu yookaan namoota gooftaan qabnettiin erginaa mee tajaajilaatti deebisaa. Mee isumaan deebi'aati gooftaa fudhatteettaa irraa gaafadhaa. Akkaataa inni itti
gooftaa amane kan biraa ta'uu danda'a. Naggaadotatu deebi'ee Yoonaas amansiise. Nissaa galchanii of ilaale yaada garaa geeddarate of gamaggame sirrii akka hin taane daandii sirriirra akka hin jirre gaafa of beeku akka nama ribaa dammaqu jecha dhugaa tokko dubbate. An hojjetaa Waaqayyoo Waaqa maccaati jedhee dubbate. Gaafa of beeknu ofii keenyatti deebina. Gaafa of beeknu eenyummaa keenyatti deebina. Waaqayyo akka nuyi of beeknu nu haa taasisu. Mee asumaan waan tokko dubbachuu barbaada. Yeroo tokko tuu jedhama. Leencatu mootii bineensotaati waan ta'eef mee kanuma haadha manaa koo dabartee siin fuudha jettuun ilaalaa akka waan du'e ta'e tanciisa. Labsii bineensonni hundumtu dhufanii waan isaan jedhan dhaggeeffannaa jedhetu haadha manaa isaa gorsee ofii isaatii dhokateetu akka waan du'e ta'e ciise gola keessa. Bineensonni hundumtu dhufanii bo'anii fi jajjabeessanii haadha manaa leenca jajjabeessanii galu turan. Jaldeessi immoo Waaqamiis yookaan immoo akaayidiin ishee kun leenca fakkaata waan ta'eef gara booddeerra dhufte. Gaafa gara booddeerra dhuftu boo'uu jalqabe. Boo'uu jalqabde ati manaa leenca dhiisii jedheen abdii isinaan jettaa ganni gannaa qorri qorraa maaltu coomana nyaachisaa itti dabaltee boo'uu jalqabde. Isi aniyyuu sii jiraaye. Maal lagoota naan aniyyuu simpuudha dhiisii jedhe jaldeessi. Aniyyuu simpuudha dhiisii jedhe sin nyaachisaa jedhe. Soo erga wal fuunatee jetti ati manaa leencaa yeroo sin harka qabdanii nagaa gaafattan gara harka keessanii kuni mammadaadha qunca'aadha maal takka godheette gaafatte. Sumaa darbachuutu harka koo akka godheedha loltuu tokkofakkeessadha jaldeessi. Loltuu tokkofakkeessa. Ishero deebitanii attanii teessan gari teessuu keessanii sun madaadha. Isa immoo maal takka godheennan minxaafii teessuma minxaafii takka na godheedha. Amma mootii tokkofakkeessa. Yeroo attanii teessan gari gatiitti keessanii lukkaadha jennaan ajjeesee yoon galuun dibadhaa. Goota tokkofakkeesse mootii tokkofakkeesse loltuu tokkofakkeesse. Gaafa leenci gola keessa akka tak jedhee gadi ba'ee harka keessa na maal takka godhee jedhee gaafatu. Isa sila dubartii goomsan utuu hin taane dhugaa dubbachuu jalqabe. Agaagala galchanii raamma funaananii nyaachuudha gooftaa koo jedhan. Iddootti dhugaa dubbatantu jira. Jaldeessi kun ofii isheetti deebite. Eenyummaa ishee isa sirrii haasoo jalqabde. Isa sila harkan biraa fakkaate loltuu fakkaatte goota fakkaatte haasoftu amma eenyummaa ishee isa sirrii dubbachuu jalqabde. Yeroo achi deemtee teesse gara teessuu keessan maal takka godheennan sila dubartiidhaan minxaafii takka godheedha mootii of fakkeessa. Amma garuu foqoqqii mukaa tokkanna godhe gooftaa godhee dubbata leencatti. Inni sadaffaadhi gara gatiitti keessan cooba mukaatii. Cooba mukarraa bu'uu tokkanna godhe gooftaa godhe. Jaldeettiin kuni sila dubartii goomsuu yaalteetti. Sila dubartii goomsitee darbuu barbaaddeetti. Fuuchuu barbaaddeetti. Gaafa dhiirri leencichi gadi ba'u garuu dhugaa isa dubbata. Ergaan isinii qaba. Tajaajiltoon, paastoron, faarfattoon hojii wangeelaa kan hojjetan martinuu saba kana goomsina. Waldaa kiristiyaanaan goomsina. Arraaf goomsitanii darbuu dandeessu. Arraaf shawwaddanii darbuu dandeessu. Waa meeqa dubbattanii darbuu dandeessu. Leencichi gaafa dhufe garuu dhugaa isaan dubbattu. Guyyaan ammayyuu banamee jira. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Of ilaala, of sakattaa. Of barbaada eessatti balleessitanii akka jirtan eessatti dogoggortanii akka jirtan akkasin of ilaaltanii barbaada. Erga of ilaale Yoonaas wantoota isaaf ta'e dubbanna. Erga of ilaale erga of sakattee Yoonaasiif wantoonni muraasni tokko ta'eera. Inni tokkoffaan yaada garaa geeddarate. Yaada garaa geeddarate. Wanti inni gochaa ture dogoggora akka ta'e beeke. Tajaajila jechuun kanaan afurri qulqulluun keessa kan jiru. Ergama hongeedhaaf namni deemu kanaan yaada garaa isaa geeddarate. Bidiruun keesseeru isa akka hin maxxanne bare. Daandiin irra jirus isaaf akka hin taane sirriitti hubatee beeke. An balleesseeraa jedhe. Ani yakkeeraa jedhe. Amma sirriitti of ilaale sirriitti of barbaade waan ta'eef akka dogoggoree dubbate iddoo kanatti. Yoonaas boqonnaa lama lakkoofsa lama hanga sagaliitti olaaltan dogoggoree akka jiru yeroo itti dubbatu galaana keessallee akka isaan buusan ofii isaatii dubbatu. Aanaan balleesseera waan ta'eef ana qabaatii galaanicha keessa na buusaa. Ana maal na godhaa galaanicha keessa na buusaa.
maqaan isaa barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Waldaa kiristiyaanaatiif biyya keenya Itoophiyaadhaaf paasterii akkasiin barbaadan. Lallabaa akkasiin barbaadan. Tajaajila akkasiin barbaadan. Raajii akkasiin barbaadan. Amballeesseera yaada garaa kan geeddaratu. Amballeesseera dura waaqayyootti kan kufu. Arroo utuutti diraaftiin duusii argine yoo jedhan ragaa fidaa'e. Ragaa dhaabbattee duddaati. Utuutti haadha manaa kee malee kan biraa ammattee mutee lagaltee baatu si argine ragaa fidaa'e. Ragaa dhaabbattee jitaati. Aloonni ammaa kun yaada garaa isaa geeddaratee abdii tokko gochuun beeku. Ittuu itti caalchisee loluu barbaada. Ittuu itti caalchiseetu kissiidhaaf maqaballeessiidhaaf mana murtii nama dhaabuu barbaada. Garuu ergaa tokkoon sitti hima sagalee koo dhagaa kan jiru. Yaada garaa warra geeddaratan dhaaltuu mootummaa waaqayyooti. Ijoollee waaqayyooti isaa. Bargiitti dogoggoruu dandeessa kaleessa. Kaleessa kufuu dandeessa. Namaan kufuu dandeessa. Haadhaan kufuu dandeessa. Rakkinaan kufuu dandeessa. Arra garuu yeroon jira. Iddootti dhaabbattee jirtu lafatti dhaabbattee jirtu sun meelaan iddoo waaqayyo si dhaabeedha. Lafa waaqayyo si kaa'eedha. Iddoo waamicha keetiitti lafitti deddeebi'aatu. Ulaan oolmaa keetii iddoo waamicha keetiitti sheekanaa gaarii gootanii akkasatti yaadda hin barbaada. Yoonaas kan natti tolu yaada garaasaa geeddarate. Biliruun kun nammaxxanu. Lafti kun ana hin maxxanu hin bakkiin jiru kun naaf hin malu. Galaana keessa na buusaa. Yaada garaa geeddarate. Akka nuyi yaada garaa geeddarannu barbaada waaqayyo. Inni lammaffaani ergama isaa fiixaan baasuudhaaf gara naannooweetti malee. Yoonaas 3 lakkoofsaaf irra jira. Yeroo inni itti ergama isaa fiixaan baasee argina iddoo kanatti. Nan dubbisa akkanedha. Yoonaas mandarattii keessa lixuu ni jalqabe. Adeemsa guyyaa tokko erga adeeme booddee naannaween galagaluudhaaf guyyaa 40 duwwaataaf jedhee labse. Dubbii dubbachuu jalqabe yaada garaa geeddaradhaadhee kufuudhaaf baduudhaaf guyyaa 40 duwwaatti seename jedheetu yeroo inni itti gara ergama isaatti deemu argina. Tajaajilaan yaada garaa geeddaratee gara ergama isa ganama waaqayyo isa waametti fuula isaa deeffata. Gara diraaftii dhuguutti, gara ejjaatti, gara wantoota birootti tun taane gara waaqayyootti fuula isaa deeffata. Na ergama isaa fiixaan baafatee yeroo inni itti hojii waaqayyootti bobba'u argina. Inni sadaffaan ofiisaas du'oolee saba naannawwees yeroo inni itti du'u oolche argina. Ofiisaas du'oolee saba naannawwees yeroo inni itti du'u oolche argina. 3 lakkoofsa 5 kaasee jira kun. Warri naannawwee dhaamsa waaqayyoo kana amananii fudhatan. Gurguddoonni xixinnaanis akka soomanii sagadaniif labsii guddaa baafatan. Waaqayyos immoo jara kanatti in araarame. Waaqayyos maal godhe in araarame. Gaafa nuti nama badaa jirutti lallabne yaada garaa geeddarachiifnu waaqayyo immoo yaada garaa geeddarachiisa. Inniisa, in deebisa. Lallaba nuti lallabaa jirruuni. Namni waldaa dhiisee garaa jira moo gara Kiristoosin dhufaa jira. Lallaba nuti lallabaa jirruuni namni fayyaa jira moo dhukkubsatee du'aa jira. Lallaba nuti lallabaa jirruuni namni Kiristoosii Yesuusin fayyisaan kuusaa godhatee fudhataa jira moo galee deemaa jira. Sheekanaa sagalee koo viidiyoo kan argaa kan jirtu atumtoof gaafadhu. Lallaba inni arfaffaan lallaba isaatiin naannawween araaraa argatte waan ta'eef. Akka tasaa viidiyoon koo sibira kan ga'e lallaba keetiin yookaan faarfannaa keetiin yookaan raajummaa keetiin namni yaada garaa geeddaratee mootummaa waaqayyoo barbaaddachaa jira moo sitti gufatee sitti gaddee bahee deemaa jira laata. Sheekan akkasin of ilaaltan nan barbaada. Tole egaa gara mata duree keenyatti yeroo deebinu akkamittiin of ilaalla. So akkamittiin of ilaalla nuti. Kan Yoonaasin edda akka kanatti hubannee nuti har'a akkamittiin of ilaalla. Ni tokkoffaan dubbii sagalee waaqayyootiin of ilaalla. Daawitii guddaadhaan of ilaalla miti. Kaameraadhaan suuraa waraabnee of ilaalla miti. Maaliin of ilaallaa dubbii sagalee waaqayyootiin. Inni kun jireenya.
inni kun boqonnaa namaaf kenna. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyootiin akka of laallu jala mureen isinitti hima. Inni lammaffaanii akkamittiin of laalu amma waldaan kiristaanaa dhaamsin waldaa kiristaanaa maraaf qabu. Yeroon kun yeroo zayitii dibachuu miti. Yeroon kun yeroo gamoo ijaaruus miti. Yeroon kun yeroo kiiboordii gatiinsaa gurguddaa bituus miti. Yeroon kun yeroo kadhannaati. Labsii aan dubbadhu kana nama hundumaa biraan nagaa. Yeroon kun waldaa kiristaanaaf yeroo isheen dammattu, yeroo isheen kadhattu, yeroo isheen dura waaqayyotti deebitee wayyoo itti boossu kadhannaa. Kadhannaani tarii mata duree of danda'edha mataamti isaa iyyuu garuu gabaabsee wanti kun dubbadha. Kadhannaan meeshaa ittiin diina lolanidha. Kadhannaan dildila ittiin waaqayyo wajjin walitti ce'anidha. Kadhannaan akka ittiin hiixatanii waaqayyo harka waa fudhatanidha. Kadhannaani afaan ittiin waaqayyo qaanqaa ittiin laanguweejii ittiin waaqayyo wajjin haasaanidha. Kadhannaan bodii ittiin dhaabbatanii waaqayyo wajjin dubbatanidha. Kadhannaani dhoksaa garaa keenyaa kan nuti ittiin waaqayyo taasofnu hafuura keenya keessa kan ba'u jireenya keenya keessa kan ba'u kan waaqayyo ittiin gurra ittiin waaqayyo dhageessifatanidha. Kadhannaan barbaachisaadha. Isa kana booddee itti deebinaa. Inni sadaffaanii hafuura qulqulluutiin yeroo hundumaa guutamuudha. Namoonni tokko tokko badi bo'anii bara jalqabaan dibame amma hafuurri badaan nama barbaachisu waldaan kiristaanaa baay'een hafuura qulqulluu dhodhowachaa jirti. Waldaa kiristaanaa keessa hafuurri qulqulluun hin jiru yoo ta'e galgala waldaa sanaa dhaloonni keessaa badee abbootiin xoorataa ba'anii waldaan addaraashii guddaa sun harka mootummaatti dabarfamee kennama. Dhaloonni baay'een hafuura qulqulluuf iddoon qabu. Hafuurri qulqulluun hojii guddaa hojjetan keessatti. Kanaaf dhaamsan isiniif qabu yeroo hundumaa hafuura qulqulluu keessatti of eeguun hafuura qulqulluun guutamaa jiraachuun barbaachisa. Inni arfaffaanii yaada garaa geeddarachuu. Yaada garaa geeddarachuudhaan of ilaaluu dandeenya. Maa inni yaada garaa geeddarachuu? Yaada garaa geeddarachuu jechuun bakka gurguddaa sadiitti qoodama. Yaada garaa geeddarachuun isa kaleessa godhanii irratti deebi'anii kaleessa godhanii irratti deebi'an miti. Yaada garaa geeddarachuu jechuun waan godhaa jiran irraa dhiisanii deebuu jechaadha. Amma Yoonaas dhiisee deebi'e. Waan godhaa jiran irraa dhiisanii deebuu jechaadha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wanti godhaa jiru kun sirriidha moo sirrii miti? Sirrii miti. Kanaaf horimaan irraa deebuu, dhiisanii deebuu. Inni lammaffaanii waan godhan kaleessa godhan sana iyyuu akka gootummaatti ilaaluurraa lakki wanti kun sirrii miti jennee gaabbu. Wanti godhaa jiru kun sirrii miti. Wanti hojjechaa jiru kun sirrii miteenii gaabbu dhiisanii deebuun barbaachisa. Inni sadaffaan kallattii jijjiiranii karaa sanaatiin kan waliin qabanne masmara biraadha socho'uudha. Kanaaf egaa of ilaaluu keessatti barumsa baay'ee namatti tolu, barumsa jireenya namaa haaressu bal'inaan barataniitu. Yeroo tokko paasterii biyya Naayijeriyaa tokkotu waldaa isaatu hafuuratti dadhabe. Hundumtuu kadhannaa dadhabe. Innaa paasteriin kun akkana godha waan kanan dubbisee irratti kun seenaa qabatamaadha. Paasteriin kun saaxinii reeffaa qopheessee keessa isaa mastaayitii galcheetu iddoo aarsaa kaa'eetu namni tokkoon keessan hin hafinaa bor nama beekamaa guddaatu waldaa keenya keessaa du'e. Kanaaf dhannee sirna awwaalcha isaatti geggeessina jedheetu amantoota hundumaatti labse. Amantoonni tole jechuudhaan sirna awwaalchaa geggeessuuf yaa'anii dhufanii namni hundumtuu akka aadaaf sirna isaaniitti iddoo aarsaa irratti bakka awwaala sana yookaan immoo saaxinii sana keessa namicha du'e ilaaluudhaaf gaafa bananii ilaalan mastaayitiin sun namicha ilaalee mul'isa waan ta'eef
namicha du'e utuu hin taane namicha gajjiree ilaaleetu itti mul'atu hundumtuu ilaaleetu of ilaalee saaxinii reeffaa sana keessatti suuraa isaa ilaaleetu gaddaadee beela qeetaa waldaan hundumtu tokko tokkoon erga dhufee ilaale booddee eenyu du'ee gaafate paastariin kun. Saaxinii kana keessatti kan argitan suuraan kan isinitti mul'atu eenyu kan du'e nan waldaan shiddu'e itti kalees yeroo darbe amantiitti shiddu'e itti paastariidhaan maanguddoonni waldaadhaan jetti. Gaafa sana garuu erga of ilaalanii booddee kan du'e hana hafuuratti duunee jirra jechuudhaan gara waaqayyootti deebi'anii nissaa galan yaada garaa geeddaratan fuula waaqayyoo barbaaddatan namatti quba qaburra ofii isaanii sirrii dhugaa ba'an ana balleesse jechuu qaban arras kottaa akkasa boonu kan Yoonaasitti waan lallabee dhiisa miti. Miidhamni guddaan biyya keenya kana keessatti waldaa kiristiyaanaa ragaa jiru paastariin na balleesse jechuu dadhabuudhaan wangeelaawwiin natti dogoggore jechuu dadhabuudhaan lubni waldaani balleessaan qaba jechuu dadhabuudhaan akkasuma raajonni anan dogoggore jechuu dadhabuudhaan yoo situ balleessi jedhame ragaa fidi jechuudhaan waaqayyo harkasaa waldoota kiristiyaanaa irraa fuudheera. Kanaaf egaa ana balleessi keessan lallabaa wangeelaa takkaaleen tasammaa bakka jirtan waldaa jirtan keessatti namatti quba qabur ani maal ammaanan balleessi maalan dogoggore maalin adeemsi koo akkam sochiin koo akkam gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu bartootaan akkana jedhe mee haala kana eenyu naan jedhu anaan eede gaafate yeroo tokko ofii isaa ilaaleera. Nus bakka jirru deemsi nuti deemaa jirru hojii nuti hojjechaa jirru sochiin nuti socho'aa jirru sochii akkamiiti of ilaalu assignmentii of ilaalu kadhanna waaqayyoon. Yaa waaqayyo abbaa yaa hundumaa dandeessu qulqulluu abbaa keenya mootii waaqaaf lafa maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Sagalee isaanii ergee isaan jajjabeessa kan jedhamu caafamee jira. Yeroo Phaawulos dubbii kee dubbatetti inni gurra Liidiyaa bante dubbii keessa dhugaa sana qalbii Liidiyaa keessa namoota itti dubbadhe namoota sagalee kana dhaga'an maraaf yaada garaa isaanii geeddaratanii Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii akka fudhatan daandii jal'inaaf amminaarraa deebi'anii karaa isa sirrii sanatti deebi'anii karaa isa dhugaa sanatti akka deebi'anii gooftaa isaanii wajjin deemsa akka jalqabaniif akkuma Yoonaas yaada garaa geeddaratee hojii isaa fiixaan baafate yaada garaa isaanii geeddaratanii hojii isaanii kakuu isaanii fiixaan akka baafataniif maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqoo tokkoon namoota kana nan kadha. Bakka jirtan mana jirtan keessa taate harka keessan ol kaasana duukaa kadhadhaa. Ilaa harki waaqayyo isin qaqqaba. Iddoo ma jirtan dhukkubsattee sireera jirta yoo ta'e boqonnaarra jirta yoo ta'e viidiyoon kun sibira kan kee haala lolaa keessa qabu jirta yoo ta'e rakkina keessa jirta yoo ta'e daqiiqaa kana jalqabee sa'aatii kana harki waaqayyo harka kee qabeera. Isaayyaas 41 lakkoofsa 10 irraa akkanadha. Egaa anis hojii waan hin jiruuf hin sodaatin harki koo mirga harka kee mirga jabeessee qabee jira. Rakkina amma keessattu keessaa kan si baasu harki waaqayyo harka kee qabeera. Kiristoos namicha Naazreetiin bilisa baa hidhaa keessanii keera. Waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf haa laatu gooftaan koo isin eebbisu. Egaan yuutuubii koo Light Generation kan jedhu yookaan ifa dhalootaa kan jedhu subscribe gochuu share gochuu hin dagatina. Gooftaan koo isin eebbisu. Editii gochuudhaan kaameraadhaan kan nu gargaaru obboleessa keenya Lataa waaqayyo si eebbisu eebbifama.